qabsaa'aa garee mormituu Dajanee Xaafaati. Barsiisaa yuunivarsiitiif barreessaa paartii Koongireesa Federaalaa Oromooti. Haati warraa isaanii Aadde Assallafech Mulaatu abbaan manaa isaanii utuu seeraan hin himatamin mana hidhaa kaa'amuu fi mana hidhaa keessatti vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii dubbatan. Dhuguma diimokiraasii jira nutti fakkaate. Amma gaafa 30 ji'a har'aa jechaadha. Halkan sa'aatii 10 dhufanii balbala nutti reebanii habariin bannu jennee cabsanis seenuu yaalle nunis hin bannu jennee garuu amma sa'aatii 11 booddee balbala cabsanii seenuu bakka jedheen ni banee fi egaa achi galee torban isaatti koronaan qabeemeera jedhanii manicha garuu otoon qulqulleessin ijoolleen dhukkubsatan ijoolleen 14 otoo achi keessaa ba'anii akka isaan beekanitti akka dhukkuba kanaan akka miidhamu. Dubbii himaan ministirii fayyaa Taganee Raggaasaa obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii mirkaneessanii amma garuu irraa fayyanii jiru jedhan. Dajaneen ammaan dura mormii muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii taayitaarraa buusetti hirmaatte jedhamanii waggaa 2 hidhamanii hiikamuu isaanii dubbatan. Haati warraa isaanii Aadde Assallafech Mulaatu. Garuu Oromoodhaaf waan takka hin dhaamuu barbaada. Amma mirkaana baay'ee jira. Garuu yoo ofii dura ofii ta'iti hambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin konsolideet yoon godhin Itoophiyaafis hin taatu naannoofis hin taatu mana kee yoo to'atte sabni keesi wajjin yoo jiraate dantaa saba keetii yoo dursite humna cimaa yoo taate gariin jaalatee sitti makama gariin abdatee sitti makama kun immoo sodaatee osoo hin jaalanne sitti makama mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan saba kee kabajuu baannan saba kee dhagahuu baannan hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan ala qofee kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan sitti ka'an. Kanaaf gorsi muummicha ministeeraatiif illee Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali? Waan gaariin hojjetamee jira, waan gaarii hojjennee jira. Waan Oromoos jabeesse Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baasee naannoo sanitti hafuura nagayaa fide hojjennee jira. Itti fufiinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufiinsi waan kanaa Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Akkuma yeroo kaan jedhetti humna yeroo maallaqa qabnurraa harki wayyabaa harki 70-80 saba keenya irratti ba'uu qaba. Akka Oromootti uummata keenya cimsuu irratti ba'uu qaba. Ka itti aanu qabsoo tanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleffachuu barbaachisa. Nama keenya dagannee uummata keenya dagannee karaa irra dhufu irraanfannee qeerroo keenya irraanfannee orma gammachiisuu qofa irratti yoo kan fuulleffannu taate alagaa gaafa kolfaa jedhan kana wala yaadachiisuun barbaachisaa fakkaata. ሩጫቸው እንዴት እንደሚሮጡ ከኋላ ምን አይነት ምንድነው ዘንዶ ይመጣበት እንኳን እንደዚህ ያሮጥ ነብር ሲመጣበት እንኳን እንደዚህ ያመልጥ ነፍሱን ለማዳን እንዴት እንደሚሮጥ ይሄ ሁላ ዘራፊ ያለ ይሄ ሁላ በሬ የመጣ ቆሎ መጣል ሰንጋ መጣል እየተባለ ምስኪኖች አንዳንዶቹ ሲሮጡ እንኳን ያሳዝናል። በጣም ገበሬዎች ሽማግሌዎች ናቸው ከሩቅ ይታያሉ። አንዳንዱ ወጠምሻ አለ የሚታያለ ይሄ ነው የቀረርቶ ባለሙያ የሽለላ ኤክስፐርት ነው። ይሄን የማገደ ያለው ያገኘው ተሻገር ስልጣን ውስጥ ያለው ምንም ያቆ ነገር የለም። ግንባር ውስጥ ያው ደበደብ ነው ገደል ነው ብዙ ማይናገሩት ነገር የለም። ይዋቸው እንዴት እንደሚሮጡ ማን ነው ከኋላቸው ማን ነው ያሽሽ ወደ ጦርነት እየገቡ አይደለም እግራው ጭኝ አሁን እያመለጡ ያሉት ይሄ ነው። አሁን በተግባር መሬት ላይ ያለው ጦርነት ጦርነት ላይ ምን እንዴት ነበር ጦርነት ሲባል የዋለውን የሚያውቀው በተግባር ያየውን የሚያውቀው እንጂ እንደነ አክቲቪስቶች ላይ አይዞ ተረጋጋ ሰላም ነው እያሉ ፖስት አድርገው እንደሚሄዱ የፌስቡክ ቅልብተኞች አይደለም። ሪል ህይወት ውስጥ የጦርነት ህይወት ኡመን ኦሮሚያ ምን ኡመታ ከነቱ ዮ አማ ቢደቀ እችበት ዳዳቱ ደንገዳ መከላከያ አብደተን ሰይና ዳባ ወታደሮች ተደቀለኑ መካየኑ ያመ ቡራዩ ያመ ደባ ቶቶላ ያመ ደቹ በርኖ ብራቲ ቢቲ
taatu Abiyyis Lammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana utuba abdannu mi guddaa ka qabu isinii fi rabbi qofa abdannee ka dubbannu Rabbi bira jirti ta isini mo isin bira jirti akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne tani arralle taayitaa seente tana akka biyya kanaaf ta'utti akka ummata keenya ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isinin kijibu mootummaan isin haa kijibu eewumsa kana bakkaan gahuudha humni kan jiru eerroo kana humni kan jiru isin argate akka humna isinii taanu yoo ka barbaadan taa'e akka immoo nu biyyin bitamne beeka namni jijjiirama rabbi malee namni jijjiirama kan maana irra isin dura dhaabatu kun borosiitti galseera galuu danda'a bigaraatii dubbii waan biraa nullee akka kararraa mayi akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya ummata hidhabdii lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan akkamitti mirkaneessu tokkummaa keessa cimina keessa bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa bakka dogongora nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti ashkara keessan jabaa taanee itti deemna jechuudha onnee qabuusaa gabricha jabaa yoo ammoo isin qoqqoodan taane namni siyaasaa akka naggaadee yoo ta'eef jumlaan gurguru yoo gaafa gabaan ooyite jumlaan gurguru gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena gabaan oromoo ooyite jechuun tokkummaan oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan oromoo maraaf ta'uun as bahe gaafa isin immoo gosaan amantiin qe'een wal qoqqooddani shunkurtii fi goommana chirichaaroo isin godhatee isin gurgurata. raadiyoo mirqaanaati. Raadiyoon mirqaanaa ganama yeroo hundumaa sa'aatii jabanaa irratti kan eegalu yoo ta'u guyyaa waaree booda sa'aatii barcaa irratti kan eegalu galgala yeroo hundumaa sa'aatii cabsii irratti kan eegalu yoo ta'u amma sa'aatii kanarraa eegalee qophiileewwan saayidilee isinii dabarsuu eegala. Kun raadiyoo mirqaanaati. Ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu yeroo kanaaf